أدي ما ركضتني إنه خنا جالت الركني ليش دررمتاو إسامة خنا جالت أن درموتين إيشون سمايا دوفي لا أياني خراب ديتين نمني تول تجينا دفو عن دينا خيادا جيسي كان سيقودا لكن هذا سامتو مدبيا جابت ماله إنه كوني مالي ستقوى تدكاو إيشون ويسك كوري مالي ستقوى تدني وان برا أسونتين جالنا كل وان ناخد نيفجتشا توكا ساندن دهون إني كنا ما قد دارا أنا ما يلمان كبوتة إيشون ما قد دارا يارتام ناتي غاوان نبان جالتي ريش تشينجا لودا شو تكنا يني garuu sani silaafiirraa dhiifte irra bareedaadha maal dargaggeessee dhabdee jechuun kan heerumtu. dhabee osoo hin ta'in namni na jaalatu hedduudha garummoo an abdii malee na bira hin jaaladhuun. Tina kajeelu sumaatu na jaala dhufee daawwitiin ta'ee jalaala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya har'a nama haaree birattiin argamee jira biiftuu biraan dhaqeera. Mega waan abdii irra jaalattee fi waan gaa duniyaa irratti haadha ilmoo irratti abdii jaalatteen gaafa dhiyyaatan dhufee dura salaamata haasin gaafattu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi hordoftoota keenya ashama shamjannee harka isiin fuunee jira eegaa abdii dhiisii jechuudhaan eegaa waan inni jiru asiin waliin dhageeffannaa obsaan nu faana turaan isin jira. Mee ati abdii maa irratti jaalachuu dandeessa mee jaarsa namaati jaarsa duniyaati abbaa ilmaaniiti maa irra jaalachuu dandeessatti. Dhugaa akkas ta'uu ni beekanii garuu jaalaltii falagootaati hedduu takkaan jaaladheeni gaafa rakkoo keessa osoo balloon ta'e seenaa wajjin dabarsee jira. Seenaa jettu wajji dabarsee hirraafachuu hin danda'u isa sana. Maa seenaa akkamii? Seenaa wayii yeroo anaa gaafa rakkoo keessa jiru na cinaa dhaabbateeni. Inni maal si godhe maallaqa moo jechuun wayis maallaqa si kanneen moo maaliin? Maallaqa osoo hin ta'in anaa akka malee rakkadhee jiru rakkoo keessaa na baase jechuudha. Gaafaan bal'atti bahee isaan gatu jee jaalala osuma akkuma boluma hojii taphannu jaalala eegallee. Jaalala dhugaa isin taate jechuudha. Jaalala dhugaan taate akka malee onneen seenee jira. Ati abdii kana ofirraa dhiiftee hin dandeessooti? Ayi akkamitti dhiisinaan jette abdii dhiisuu hin danda'u. Abdii olloon nama guddaadha. Abdii abbaa ilmaaniiti. Jaartinsa duniyaatu nama dhiiftu duniyaa waloo feeteeti. Wanni abdii jaalattuuf. Ayi nu lachuutu ni gaa'inni naafini jaalaltiin jidduu jiraannaa. Ilmi namaa fedhe gargar nu baasuu hin danda'u. Duniyaa kophaa feete kaayisa abbaa ilmaan siiti kophaa feete. Ati immoo intala xiqqoodha yoo irraa dhaabbattee shabaa bakka keetti takka watirtira yoo laallattee hoo. Ayi ani isa malee zabana ammaa namarra guddaan nama bulchaachuu takka hin dhageenye. Moo abbaa warraa jechuun kan timirtii fixee narra hojjaa kan hin olii barsiisuu irra jechuudha. Waluma keessa garummoo ta'e an fedhu xiqqaata fedhu guddataa jaaladhee hin jira arraas borus an abdiirraa murachuu hin danda'u. Abdii kana salaafirraa dhiiftee sin jaan akka ta'etti. Akkamitti dhiisinaan jettaa ta'u ana karaa kiyyanatti si qajeelchanii namni abdii dhiisinaan jiru an diina kiyyaa dhageesse. Lakkee ani maaliif nagoma isin jidduu yaaduudhaaf sakkaawwa si gartee duniyaa tuqtuun akka gartee wal lolle. Namni jaarsarra yoo wal lole waan fedhe wal godha garuu isin isin hinaafti. Atis intala xiqqoo isin illee intala xiqqoo ilmaan qabdi malee bareedinaan illee akkuma tokko rakkoon qabu garuu ati nama biraa ilaaladhuun sin jaa abdii kana dhiisi jaarsaa namaatti dinii. Annama abdii tokko hin fedhu dhageesse abdiin jechuun agartuu ija xiyyaati iji xiyya tuqaa hin taatu ija malee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef anis isa dhabee jiraachuu hin danda'u. Yoo waliin buutana ammasii fi duniyaa tuqtuun. Laan akka walitti hin buune kan godhu isa yoo jaalala xiyya ka dhugaan qaban taate naafisii waluu hin geenye. Anammoo gara kiyyaa maaliin sin jaani beekta yoo namoota xiqqaa gattee nama ilmaan hin qabne takka hoo nama jaartii hin qabne yoo laallattee irra bareeda akka kiyyatti beekadhu wanni sin jiwan. Laa an shabaab ammaa hin jaaladhu nama na olii nama narra gurguddaatiin jaaladhaan kanillee heerumullee na bulfachuu danda'u. Dirqamtu ilmaan qaba jechuun jaartis ni qaba. Maa irraa jechuun isa kana jaalachuu dandeessa yoo ofirraa dhiiftee waati. Ati maa rakkattanii nama kana jaalate rakkanne leesh dararamtaa'u isaama kana jaalate. An darramuu ta'een jechuun sumaayaa duufi. Laa ayyaanni karaa abdiitiin namni toltu jeena dhufu an diina kiyyaa dhageesse. Akkana si godha. Lakkee ati saamtu dubbii ajaa'ibate malee. Inni kun maaliif tuqate takkaa jechuun wayisi godhe maaliif tuqate ni. Waan biraa osoo hin ta'in jaalala qulqulluu waan naafanneef jecha tuqaa isaan danda'uun. Inni kun nama guddaadha nama ilmaan qabate jechuun nama guddaa maraa jaalatamu. Naatee gaa wanni abbaan jaalate richichiin jalluudhaa jechuudha akka hin dhageenye. Garuu sanii silaafirraa dhiiftee irra bareedaadha maal dargaggeessee dhabdee jechuun kan heerumtu. Dhabee osoo hin ta'in namni na jaalatu hedduudha garummoo an abdii malee nama biraa hin jaaladhuun. Akkana. Maa dhala ammaatu jechuun nama jaarsa qabu jaalatte dhalaan xiqqoon tuni
nucin kita biyu macam zaman kana kaisa namu gerte ga nama ilman kau nama gerte beruta kalau jarati silafir radif tani takawas rasawa pakai dardar alatani jinja garu gorsin gorsin ko jirin tahu takita tukuca gerte raga om tasamle imfeda ni singaru sedala to malik mo san akasuma garu ha akka hiriyat timbula ana ka hiriyat timbula abalu shababa jalate ani tikoda shababa ka khiyat jalade je shababa ka dindewo anis duga jalti falagoita isa jalade wanin tef akka hiriyat timbula ka hiriyat timbula ante anis jalade rakko sankajati simar wajid dorsani ni mal fas gore gafana nakamale rukawan jira ture taariba deema gabaru taariban deema dhufe akkamalee rakkadhecha keessatti warra higalleen narraa buusuudhaaf hin dandeenye inni maal akka sadaa buuse akkamalee daddafee lubbuuti yana dhaqqabe jechuu duraachitti tumteeti innillee tumamnee garuu lubbuun agguraaranii inni kun nama gaafa rakkoo na cinaa dhaabbate egaan ballobbee hin darbu jee osoo akkuma obbolummaa jiraa jiru akkamitti arguu danda'e gaafa sanni gaafa san namaatti himuu namaatu itti himanii osuma naasisanii na keessaa baasanii gizeenii fi wanta jiru anaa fi sol qunnamsiisanii anaa isa wajji haasoo guddisuu na harkanii akkanaa maallaqa irraa buusii jiranii. Akkasitti maallaqa jechuun sirraa buusee jechuun maallaqa irraa buusanii namni bakka itti mucucaate hin beekne wanta ajaa'ibaa. Amma tarafaa dhageenyaan maallaqa irraa buusee dhageenyaan duniyaa yoo siiruutti kaa'oo magaalaa keessa sirra beekti barbaaddee yoo siiruutti barbaaddee sirna ta'u maal ta'u. Mee haa dhuftu waan isin gootuun laalaa anaa dhiiraa isii dhiiraa wal faamnaan eega kana taate anaa fi isii wal faamaan rakkoon qabuuni. Ati tunarra laallattee mi'aati wayii isii duree qabda jaarsa kana. Ta'us ana maal jetti isa kana jaalate anis jaaladhe isii maal tu dakhalaa nulachuutu nu gaa'anii nama wantaa taanaa nulachuutu nu gaabas. Ollaan maallaqa irra wal shakkuu turan jechuun ati inni si baasu jiraa'u. Inni maal godhe anumarraa hafalee malee. Sirraa hafalee kaachii booda sisumaas jiraachuus jira mire magaalaa keessatti. Waan ajaa'ibaati. Ati kana hunda maaliif furuu dandeessa immoo? Ana waan hin hedduu takka isa jaaladhuuf. Dirqama malee heerumta malee jechuun heerumuu hin dhiftu jechuudha. Innis abadan abdi heerumu malee aan jireenya xiyyaa natti hin tolu dhageesse. Duuba amma maal jechuun yoo si jaalate maaliif mana namaa sirii saree jechuun maaliif mana si hin fireessin? Inni moo adii hanga wal qixxeeffatuuti hanga haala mijeeffatuuti karoorallee wanta jennee jira hanguma haala mijeeffatuuti bas. Amma duuba isin walitti dhuftanii jechuun wal qunnamtanii hojii haasoo hojjettanii mi? Itti jirree karaa adii kana faadheeneeti wajjin yeroo dabarsu jirra. Iddoo bashannanaa sandeene wajjin achitti wal qunnamtu jira. Duuba mana magartee amma itti sidhiisa kanatti walitti dhuftanii wajjin fa'aa barichaa godhuu takkaa'oo asitti wal agartanii yaada wal darbachuu itti hirtanii mi? Ittuma jirraan yeroo takkaas manatti yaada walii dabarfannaa yeroo takka boqonnaa sammuu gisee kan nufeen immoo adii faadheeneeti. Wajjin akkasii yaada keenya dabarfannaa. Duuba abdii guyyaa lama sadii mana jiru hanga kana si bira jira. Anuma bira jiraanii maali mana jiru? Mana jiru guyyaa lama sadii manarraa bahee jira. Duniyaanis walitti aananii ani asuma jiratti hin qaba. Inni asuma ilaa malee si bira. Anuma bira jiraanii. Duuba osoo inni kaa wal godhatin takkaa isin wal bira dhuftanii takkaa jaaluma waliin dabarfachuu jirtan moo takkaa waan biraa dalaguu jirtan isin. Ayi jaalala malee waan biraa takka walirraa quban qabne. Nikaa yoo wal godhannaa itti wajjin qophootanii nikaa gaafa kamitti wal godhachuu deemtan amma isin. Inshaallah yoo rabbi jee xiqqishoo booda atillee ni affeeramtaanii isiillee ni affeeramti haaluma saniinuu akka maraan alta. Lakkii feeta jechuun boodatti jechuun nikaa yoo wal godhattan malee ani waan hin keessaa qabu takka waan hin keessaa barbaadu hin qabu yoo feetan anuma achi godhadha garuu immoo jaartiin isaa siis hin dhiiftu isallee hin dhiiftu galeetteeti barbaadu jirti telefoonaan ogguu viidiyoo teleetee galgituun dhagee. Waan feete hafittuun arras boruste an abdirraa hin hafuun. Ati numan dhiisuu abdii taamire. Numan dhiisuun du'eetiin bada malee isa dhiisuun. Diboo siifisii yoo walitti dhuftan amma waan hamtuu wal gootanii isiniif jechuun hundinuu nama Oromooti. Yoo adda dhaabdan jechuun adda isin qabna jechuun kan si bira dhufe malee amma akkasirratti ilaalanne takka akkasirratti hin heerumne ni godhaa jeetiin karaa kee kana dhufe. Maali inni isii dhiisuu hin danda'u? Duuba isii yoo dhiise ilmaan si eenyu guddisaree? Inshaallah maallaqa baasaaf ka ilmaan namni gisee hiikee ijaartii ilmaan irraa qabu maallaqa baasaaf waan ta'e adii maallaqa baasaaf rakkoo akkamittiin dhisne inni meeqa. Durimmaan bira teesseetti ilmaan san bira inni maallaqa baasee isa hojii jiraata. Adii akkasuma lamanii hin taane akkas haa godhus isaa beektaa. Jaalalti gaa jechuun haariyaa murteessa jedhanii garuu waati wooma takka asiitti godha takka isaas godhate garuu bakka hirtee maallaqa asirraa hafalataniinis
qabii bareedduu takka waa'ee kaayoo bareedduu si biraa qaba ati sarmaa isa jaalattee na fakkaate maal jechuun waa'ee inni dalagu jiru isaati oggoo si fide siitu irraa fuudhu jiramu isitti ogeessu jira yeroo. Ani hin beekne garuu san wanni akkasii na harkaan geenye anaaf inni jaalala qulqulloolii dabarsu jirra malee ta karaa maallaqa hunganaa amma dura nan geenyeen. Waan akka uffataati jechuun minaamin waan isa akka kanuuni qaba. Sankaa daruuriidhaa miisumarra. Waan ajaa'ibaati. Silaa firaa dhiiftee hin jaati seegaa dhiisuu hin dandeenye jechuun jaartiin isaa garuu firaas dhorkite garuu gaafa waliin bobbaatan gaafa sillamee waliin bobbaatan gaafa takka hoo barbaree sinneet gaafa takka hoo zeeta sinneet an keessan jiru jedhi yaada. Awwaliin dhufee sitti himeef garuu jaarsa si dura qabdi abbaa ilmaa siiti yoo dhiifteef nama biraallee siif ilaalee jechuuf hin dhufeen. Shari'aan afur ayyamtii na fakkaata. Afur ayyamtee. Bas kafadhe jaalate kafadhe dhiisuuf tafadhe fuudhee tafadhe dhiisuuf mirga qaba na fakkaata inni sun. Inni. San akkasuma fedhu isii dhiisee ana fuudhuu danda'a fedhu osuma isin jirtu ana fuudhuu danda'a san nama hin dakalu hin cinqatiin ati tatanaa. Ati amma jechuun isii yoo ilmaan dhiiftee kan ilmaan keessaa baasu taate abdii heerumtee ilmaan san guddisuudhaaf yaalii ni qabdaa. Ilmaan ka abdii xiyaatiin maal rakkoo qaban niin guddisaan akka ilmooti yaalitti. Yoo isuma san dhiise waan taame ani ilmaan biraan jiraan rakkoon qabte ilmaanii isuma sanaan akka dhiisuun barbaadaa'u. Dirqama isiin yoo matuma isiitiin isiin irraa deemte ilmaan illee keessatti galtee guddisuu danda'e jechuudha. Niin guddisaaf rakkoon qabute ilmaanii. Waan ajaa'ibaa ta'e fa'a. Dhugumaan jaalatte akkas taanaani garuu gaa jaartii isaa irraa eeginsi hin jaan. Yoo gartee dhuftee deezika ka'oo barbaadee gartee sin hayte. Ani keessan jiru akkuma sin jedhanitti dhiisuu deebisee abdiis. Abdiin dhiisee. Abadan nama hundiiftu. Abadan eetiin bada malee abdiin dhiisan. Ati nama tokkoon bareedaa abdina bareedoon si bide kan. An bareedina fuulaa hin jaaladhuun. Kamaalaa qabu. Haalaa fi amala waniin isarraa jaaladhe haalaa fi amala kaayyoo isaatiin jaaladhe malee qabeenyi fiixeensaa an qabeenya qabaachuu miti maka gubbaa gadi naqanne qabeenya namarraa hin jaaladhuun. Fakkotaan si bide abdii bareedaa dha misalama. La kafade dufus abdi hin jijjiirana. Abadan. Abadan abdiirana. Namni biraa isatti fakkaatu isas hin ga'u jechuudha. Isa gaachuu uumamaa wal biraa qabdanii jaalaltii falagoota akka jaalsanitti gaa daawwattoota hordoftoota keenya kaameraallee fuula dura kaayatiin waraabu jira garuu gaa maaliif ni beekta micoon tana biiftuun mee maaliif ni beekta komentii jalatti barreessaa duniyaarraa dhaabbu yoo ta'aniinis isiniif beeka ani gaa wanni nama kaamerarra dhiyeessee waraabeef abdi numan dhiisuutti isin abadan abdi numaa neerumaa numan dhiisuutti garuu duniyaa tubbis ni beektanii yoo barbareellee itti neetta kaawwaseetutti neetti angara kiyyaan keessan jiru jeetiin jira maaliif mee isinillee gaa dhaamsa isii deebitu akka abdiitti hin dhiifne abdi gartee waan godheef takkaawwa abdi dirqama heerumuu deemtu san haa isin himtu. Egaa kabajamtoota keenyaa abdii jechuun nama guyyaa rakkoo ana cinaa dhaabbateeni abdii irraa hafuu hin danda'u duniyaa miti wanni fedhe sarraa hafti ana birraa hafuu abadan hin danda'u eetiin bada malee ani sarraa nafu jeetiin murteeffadhee jiraan. Mee maaliif abdii irraa gochuun jalaa heega heenafne yeroo gabaabtutti illee wal fuudhuuf hin deemtanii yeroo dheeressanii takka duniyaan wanni wal loluu feetaniif maalidha? Yeroon dheeressuuni yeroon dheeressanii gabaabsinaan amma xiqqishuma booda obsa maali obsa wanta jaahaas. Takka abdiin maaliif akkana jedhe duuba manarraa bahee jira gurbaan si jecha eegammaan gammaa anas bira jiraate abdi anillee jaalateetiin qaba jaalatee duraallee jaaladhu biratti illee deebi'e biraan bahin maan jenneen duuba. Hai akkamittiin akkas jaanan abdii fifuu akkanas laana bira jiraateen fadhaa akkuma isa sanarraa hafuun barbaadaa mi'aanu. Bakka sanii jechuun ati manaa baasuu barbaadda malee mana deebisuun barbaadda jechuudha. Maal manaa godhaan an boosaa sanuu alhamdulillah ni gammadee waan akka malee gammachuu qaban. Yoo isaan lameen duuba ololanii takka ilmaan kana jechuun gaa bakka malee dhiisanii deeman ilmaan kana hordofteetii akka guddiftu gootamu achiin qadiiftuu yaaddattis abdii qaboo qabattee. Nin dhiisuun. Isin kutte jee ilmaan isin dhiisu yoo isin kuttes anaa jira ilmaan anaa guddisaa. Waan ajaa'ibaati immoo dubaati ilmaan keetuu osoo gudditin karamaa kana jechuun itti yaadee niin guddisaa maaltu kana hunda si dhibee hooti. Ani immoo waan inni isa jaaladhuuf jecha waan fedhe osoo ta'e niin baadhadhaaf isa. Jaalala isaatiif jechuun ilmaan isaati guddisuuf jecha jechuudha. Niin guddisaaf. Zamanaa kan egaa zamanni kuni daawwattoota kan egaa zamanni kuni zamanaa kan galaan gaa akkama nama jaalatti isuma bira taa'eetiin isiniin jechuu jira. Micoon gaa xiqqoon hangara geessu kun yaa abdi jaalattee abdi irraa qabamtee duniyaatu biratti ni maan heeruma muramataa qiyyaatti jetti egaa wanni heerumuu deemtus gaa ani ni dhibee kabiraatti illee siinaa illee jeen egaa dargaggeessota xiqqaa jechuun nama shabaaba
nama akkasii agartee bultiillee beekuu silaa jenna abdii malee ani tokko irratti maayoti akka gartee waan abdii gaa gartee na fakkaatti sunumaaf gaa guyyaa lama sadii isii biratti argama abdii ganda lamaa kana waliin dhufaniiti hojii argamanii garuu gaa wooma badii hin dalagina akka gartee gaa ni kaa godhatanii jaanii isinillee komintii irratti barreessa garuu waan badii hin dalagina mee daawwattootaaf jechuun takka amta leenuu takka waan kaa gaafa godhatanii mee daawwattootaaf. Nuti waan biraa hin dalinu gaafanii fi aruusa keenya godhannee hunduu keessanii affeeramtan rakkoon qabuuni. Achi booda waa dalii dambalee achi dura waan daleetan jechuudha. Waan dalinu. Egaa yoo wal fuutanillee duniyaallee waa isinitti hin dhiitu gaafa immoo duniyaa dhuftee takka hoo akka malee si goote annaa niyyini wanni dhufee sitti milleen dhufee asitti sitti meef akka gartee ati nama biraa ilaalatu akka gartee abdii dhiiftuuf dhiirti takka tarma nama takkaati nama hedduun geessu dhiirti ammaa ifuu qaalota jetti dhalaa wallee waan addummaatteef tokko jala nama sadii takka warma afuriin deemti qiyaamaan si dhiyaatte garuu silaa akka kiyyatti karoo biraa ilaalattee hin jaa ati egaa hin laaladhootti gaa summaa beekaa mee xumurreera rakkoon qabu mee gaafii waan qabu takka waan si'aaf daawwattoota dabarsime. Egaa ani daawwattoota keenyaa waanin isiniin jiru abdii kanaa hedduu takka waanin jaaladhee jiru mee duniyaa san yoo dandeessan dhiisii muciyyoon akkanatti abdii nama jira jaamee duniyaa san akka irraa haftu mee naa godhaan isiniin jaa hunduu keessanuu. Inuma duniyaa jechuun sirraa kadhatanii daawwattoonni akka gartee abdii si jaalateetuma akkuma wal jaalatan kanatti akka si fuudhu silaa si godhani duniyaa. Akka silaa si fuudhu si godhani silaa daawwattoonni. Akka saanaa godhan akka akkas naa daawwattoonni duniyaa jaalata. Garuu immoo yoo fedhan asirra si arrabsan yoo fedhan immoo jaarsa namaa dhiisi jiran ammoo ati daawwattoota dhageessee jaarsa gartee abdii takka hoo jaarsa namaa kana dhiiftee kabiraa barbaadachuu dandeessa. Kabiraa barbaadda dhiyoo siin jaanu akkam jettan daawwattoota. Irratti hin du'a malee an abdii abadan hin dhiisuun. Yoo si yaalaabachiifne abdii jechuun morma gartee itti walaatti walofnee duniyaa bira ta'uu taa'ee hoo. Duniyaa bira isii bira jiraannaan adiidha guyyaa gabbee abdii kiyyaa guyyaa isii bira jiru kasiitii sanachitti nan dabaluun. Isin iddoo adiiqaa takka iddoo bashannanaa dheeyitanii waan akka nyaataa iskiriim takka waan dhugantan asiira wal awwaaltanii ni jirtanii. Kanaaf inni hedduu takka achi keessa laafii wajjin dabarsinee jira. Kana jedhanitti namni hedduu isinirraa haasawa nutillee namanne awwanni qaree kan dhufee amma sibira dhufee jechuun haasawa kana haasawuuf waan kana amanee jiru. Dhuguma waan sa wajjin gootanii jirtanii mire. Dhugumeessanillee hin dhoysuuni laafii hedduu takka achi keessa wajjin daddabarsinee jirra isaan dhugumaan. Sanumaafuu jechuun kaa yoo rabbiin haa hire takka yoo rabbiin ana qoodeef nan dhabu jettee jirtaati. San murteeffadhee hin jiraane. Yoo akka gartee tasaa jechuun isa kana dhabdee maal taata? Abdii dhabee taanaan an jiruu dhabee hin jiraachuu. Iffanne bittamoo tokko waamee jirtare. Ana akkuma inni ta'een ta'a jiruun duus jiruun du'a. Yoo ni fiyoonta taates an lubbuun isaa baatu lubbuun xiyyaas ni baati. Isa booda hin jiraadhuun. Isa kana jaalattus jibbitus yoo feetettuu yoo feetillee gaggabe an immoo jaarsa namaa jalaa dhaabbuun sin jaala. Arraas borus ta'e hin dhaabbadhuun an abdii dhaabbachuu hin danda'u irraa. Silaa jalaa dhaabbattee bareeda. Hin dhaabbadhuun an abdii dhaabbadhuun namni naan jiru ifuu xilaata xiyyaa naa tokko kan aggisee silaalu naa xilaata. An lakkee xilaatallee ta'an dhugumaa sitti himaa yoo feeta sitti fajjeesi rakkoon qabu abdii jalaa yoo dhaabbattee dhaabbuun durii immoo sin dhiiftu. Jaarsa namaati. Harkaan dhufnaan ifiraan jira waannaan immoo inni na jaalachuudhaan. Inni isiin yoo firaasii dhorkee isiin sira jabduudha jechuun eebbuu ilmoo tana. Jaalalaan murteessaa akkanaaf inni waliin geenye hogoodus isaan. Ati isa abdatte malee hamma dunia jechuun yoo dhufte si jeetu man hin beekan. Takka akka waasi gootuun hin beekan. Takka akka si cabsistuun hin beekan. Akka waliin geenye kan godhu isaa nama mee xiqqoo dhaabbadhu xiqqoo boodaan dhiisiin jaanii amma egaa kana dubbii jabaate anis masanuu dhiisiin jaanii matumaanoo. Inumaa qaalama kee godhaa kaa yaada ilmaan yoo son goone qaalama kee godhaa takka osuma bulchaa. Numaan laalaa meeyan. Anda waktu hordoftoota keenya asuma irraa dhaphuun jaanii yoo dhaabbachuu baattillee isin beeka garuu akka irraa dhaabbattu. Duniyaa immoo akka isin gootu ifuu ni beekanii gaafa gartee isaa walameen waliin dhufan. Inni cabsitiin jeeni dhugumaa jirtu duniyaa isinis amala qabdi ni beektan. Suniifuu an jaarsa namaa jira dhaabbu jaarsa biraa nama gartee lafa jiru laaladhuun sin jaan. Nama lafa jiru maal jechuudha jechee kanaa hunaan naafuun taanonni nama laal parsantaa 550 dheetee jirtiin jechee hunaafuun taaniin sin jaa. Eega sin ta'in gaara koon qabu isin fi isi gaafa firraa dhorkuun sin jaa nama walitti sin turullee ta'ani garuu abdii walitti si fidee abdii immoo si jaalachuun ishee akka dunu jaalatuun jaa. Yoo didee immoo isaa walitti sin buuse yoo wargootaniis isaa beeka.
garuu inni yoo nama dhugaan na jaalatu taate anaaf isin waluu hin geenyu. Anas khoboo danda'a isis khoboo danda'a yoo isii hojii jiraachuu fedhates hojii haa jiraatuun anu yeroo muraasa booda akka inni irraa muramu akkaan godhuufitti amantummaan hin qaban. Huna gada watoota keenya akkanatti rakkoon qabu inshaallah egaa rakkoo yerootti abdiitu itti gaafatama duniyaa fi biiftuu egaa abdii jechuun akka gartee waliin fuudhee waliin bulchuu deemuu na fakkaata garuu gaa fuudhee kun abdummaate isinillee gaa warri aman fuudhumaaf jechuun waa hedduu jechuun zamanaa fi dhiyaate dhalaan jaarsa jaalatteettanii tunis kan hojjechuun kun biiftuun abdii jaalattee jaarsa duniyaatu fi egaa rabbi irraa dhoor kenna asumaanuu gaa daawwattoota hordoftoota keenya rakkoon qabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga amma waan faana turtaniif galatoomaa isiniin jaa. Egaa galanni bareedaadha. Jaarsuma namaa kana salaa dhiiftee xeeraa lattee jaa asumaanuu gaa ragatti daawwattoota